Jaallattes jibbites jaartiin koo sumaa anaan jechaa jira. Ani maqaan koo Jeen jedhama. Kanan dhaladhee guddadhe godina Arsii Bahaa aanaa Shirkaa magaalaa Gaddoo Guunaa bakka jedhamtu keessatti yeroo ta'u, harmee kiyyatu barnootaaf na jajjabeessa malee abbaan koo akka ani heerumuufii barbaada. Kanumaanis barnoota galeen hanga kutaa 8ffaatti ergan baradhee booda abbaan kiyya ana kutaa 4ffaatii kaasee jiru akka heerumuuf na kadhatu. Kutaa 8ffaa booddee ani sin barsiisu dubartiin barattee eessa geessi yaa mucaa koo jechuun naan dide. Qorumsa kutaa 8ffaa qoramee darbeen kutaa 9ffaa ga'us haa ta'uutii garuu kutaan 9ffaa naannoo keenya waan hin jirreef fageenya irratti barachuuf abbaan kiyyallee waan na dideef otuun fedhii barnootaa qabu mana keessa taa'uun haajaa koo lammaffaa taate. Kanaanis waantan godhuu fi lafan seenu dhabeen dargaggoota yeroo sana gaaffii jaalalaatiif na rakkisanii keessaa dargaggeessa maqaansaa SH jedhamuutiif tole jedhee fudhadheen yeroo tokko tokko bakkeetti wal arginee walaasofsiisu eegalle. Innis abbaan koo akka barnoota ittiin fufne na dhorke waan na beekuuf si fuudheen waliin jiraannaa jechuun naan gaafate. Yeroo sanatti umriin koo waggaa 17 ta'us haa ta'uutii garuu heerumuu waan hin feeneef hiriyyummaa isaas gadi dhiiseen gara magaalaa Finfinneetti obboleessa koo biratti hin baqadhe. Wantan ta'es obboleessa kiyyatti yeroon himu homaa rakkoon qabu bara dhufu as na bira teessee barnoota kee hordoftaa hin yaadda'innaan jedhe. Anis tole jedheen otuman taa'aa jiru. Haa ta'uutii garuu jaalallii fi yaaddoon hiriyoota kiyyaa kutaa 1 hanga kutaa 8tti waliin barannee sammuu koo keessaa ba'uu waan na dideef asitti hin baradhu yoo na barsiisuu feete abbaa kiyya naaf kadhadhuutii biyya galeen hiriyoota koo waliin mana kireeffadheen barnootan baradha jedheen obboleessa kiyya kanan gaafadhe. Haa ta'uutii garuu obboleessa kiyya abbaa kiyya gaafatus abbaan kiyya fedhii barnootaa ani qabu gonkumaa anaaf fudhachuu dide. Otuma haala kanaan jirrus haati mana obboleessa kiyyaa biyya hambaatii dhuftee amaatii kanarra maaliif biyya hambaa deemtee ofii kees maatii kees hin gargaartuu jettee yeroo na gaafattu yaanni koo amma immoo barnoota jibbee guutummaa guutuutti gara biyya hambaatti ta'e. Abbaan koollee yoon isa gaafadhe tole naan jechuu waan hin dandeenyeef dhokseen piroosesii jalqabeen nagaatti otoo isaan hin jedhin gara Saawud Arabiyaatti imala koon taasise. Ji'a 3 booddees bilbila bitadheen obboleessa kiyyaa nagaa ta'uu koon itti dhaame. Hojii koos kontraata waggaa 2 rabbi na gargaaree nan xumuradhe. Kanaan booddees boqonnaadhaaf gara biyyaatti deebi'uuf yeroon jedhu obboleessi koo ana irratti dhaladhu as Saawud Arabiyaa magaalaa Riyaad keessa jiraatu amma hin galiinii callisii dalagadhu waggaa muraasa erga hojjennee booda waan qabnu fudhannee waliin gara biyyaatti deebina naan jedhe. Haa ta'uutii ani garuu yeroo sanatti harmee kiyya yaadee waan hin tureef galee malee jedheen obboleessa kiyyallee dide. Kanaan booddees maatii warra ani bira hojjedhu nagaha kontraata koo xumureeraa gara biyyaatti waan hin galuuf tikkeettii xiyyaaraa naaf kutaa jedheen yeroon isaan gaafadhu isaanis tole naan jedhanii tikkeettii xiyyaaraa naaf kutanii hanga buufata xiyyaaraatti anaan gaggeessanii. Yeroon naannoo xiyyaaraa ga'u kanattis mucaamti Oromoo kan taate akkuma koo dalagatti kontraata ishee xumurtee gara biyyaatti galuuf jettu kottuu biyyatti galuu dhiisne asumatti ni bannaa jechuudhaan yaada naaf kaaste. Daqiiqaa muraasa keessattis yaada kiyya amansiiste. Sanaan booddee wal qabannee biyyatti galuu dhiisnee taaksii yaabbannee bakka gara biraa deemne. Anis obboleessa kiyyatti bilbileen nama na ergiitii kottuu na fudhadhu bakka kanan jiraa jedheen itti himuun obboleessa kiyyatti himadhe. Innis battalumaan bakka hin jirutti nama ergee gara mana isaatti na fudhate. Nagaadhaan ergan isa bira ga'ee booda turtii torbee tokko booddee hojii naaf barbaadee hojii naaf arguun hojiitti qacarameen baatii 3 booddee obboleessi koo ana biraa poolisii Saawudiitiin qabamee mana hidhaa seene. Bilbilees poolisiidhaan akka qabamu natti hime. Kanaan booddee anis baay'ee gaddeen boo'een yeroodhaaf jireenyis natti dukkanaa'e. Warri ani bira qacaramee hojjedhus akka carraa ta'ee yeroo sanatti magaalaa biraatti godaananii waan deebi'anii dhufaniif amma dhufnutti deemii obboleessa kee bira boqodhu naan jedhanii. Yeroo sanatti obboleessi kiyya qabamee mana hidhaa keessa waan na jiruuf mana isaa keessa immoo kan inni waliin galu ture mucaan durbii keenya waan tureef anis uffata kiyya isa biraatii fudhadheen hiriyoota koo gara biraa bira deemuuf yeroon durbii kiyya bira deemu mana naaf banee
ergan seenee booda balbala natti cufuun obboleessi kee siin imaanaa anatti laateeraa eessayyuu deemuu hin dandeessu naan jedhe. Anis fira dhiigaa fi obbolummaa waan wal keessaa qabnuuf wanta gara biraatti isaatiin waan hin shakkineef tolee yoo jette hanga obboleessi koo dhufutti mana kana keessa waliin jiraachuu dandeenya jechuun meeshaa koo qabadheen deemuuf kanan ture. Kana duras obboleessa koo waliin jiraachaa waan turreef imaanaa erga obboleessi koo sitti kennee jedheen isuma waliin jiraachuuf hin murteesse. Akka obbolaattis anaaf inni walitti siqne. Akka carraa ta'es yeroo sanatti bilbila kootiin toora sooshaal miidiyaa fayyadamuu waan hin jalqabneef siin bananaan jedhee bilbila kiyya narraa fuudhee feesbuukii, iimoo fi waatsaappii erga maqaa kootiin banee booda ilaa koottuu haala kanaan fayyadamuu sittin argisiisaa jechuun yeroo ani ilaaluudhaaf isatti dhiyaadhu humnaan naqabee dirqisiisee na gudeede. Dubbiinsaa dubbii obbolummaa waan tureef gonkumaa karaa kana isa yaadeen hin turre. Kanaan booddees hanga torbee lamaatti mana natti cufuun hanga ati tole jettee maatiin keenya ni kaanuuf godhanitti mana kana keessaa ba'uun hin jirtu naan jedhe. Dubbiin yeroo natti hammaattee wantan godhu dhabu tole jedheen dirqiidhaan ni kaan anaaf isa gidduutti akka taasifamu maatii kiyyatti hime. Ji'a tokkos manni natti cufamee nan taa'e. Kanaan booddees maaliif na shakkitaa ni kaa'u anarraa qabdaa deemii dalagii anis nan hojjetadhaa jedheen yeroon isa gaafadhu gaa daa'ima tokko anaaf deessutti mana kana keessaa ba'uun siif hin danda'amu naan jedhe. Anis wantan godhu dhabeen ishii rakkoon qabu daa'ima siif hin dahaa maalimmoo nyaannee jiraannaree yoo dhibee ati deemii hojjedhuuti ani manuma kana keessaa nan turan jedheeni. Innis tole naan jedhee akkuma balbalarraatii gadi ba'etti poolisiin Saawudii isa qabatee gara biyyaatti darbatame. Rabbis dhiphina koo fi boo'icha koo keessaa kadhannaa koo akka dhageettiin fudhadhe. Gara biyyaatti galee yeroo lamaaf karaa galaanaa ana bira dhufus ammas garuu irra deddeebi'ee qabamuun biyyumatti dabarfama. Erganni narraa deemee booda maqaa masaayyuu yeroon dhaga'u guyyaa lamaatiif sodaa guddaatu qaama kiyya weerara. Sababa isaattis ilmoo dhiiraa jibbeen kunoo hanga har'aatti yaadaan of jibbaa jireenya koo dukkaneessaa jiraachaatiin jira. Harmee koo ergan ijaan argee waggoota hedduu lakkoofseera. Biyyattis galuu nan barbaada. Haa ta'utii garuu abbaan manaan kiyya biyya taa'ee hanga yoonaatti anaan eeggachaa waan na jiruuf biyya galuun anaaf wanta hin yaadamne taate. Umuriin koos otoo ani itti yaadiin baay'ee deemaa jira. Dargaggeessi kun jalqaba dirqisiisee na gudeedee lammaffaa irratti immoo dirqisiisee niikaa wanta naa fideef fedhii koo kan ta'e jireenya kana keessa waan hin jirreef isatti deebi'een gonkumaa waliin jiraachuu hin fedhu. Tole jedheenis qalbii koo sirreeffadheen ilmoo dhiiraa gara biraa waliin hariiroo jaalalaa uumuu yeroon fedhu jaalalli kan jedhamtu homaa qalbii koo keessatti wanta uumamte akka namoonni haasa'anii fi jiraatanitti dubbatanii fi raawwatanitti anaaf hiikkanaaf kennuu diddee. Sodaa guddaatus jireenya koo keessa jira. Abbaan manaan koos jaallattes jibbitees jaarsi keessiif anumaa yoo ati nama gara biraa waliin hariiroo biraa uumte bakka jirtutti lamaan kee lubbuu keen baasaa anaan jechaa jira. Niikaasaas akkanarraa buusuuf irra deddeebi'een si'a baay'ee isattis maatii koottis maatii isaattis himeetiin dadhabe. Haa ta'utii garuu kan koof kansaa hanga har'aatti furmaatan arganne. Ilmoon dhiiraas sababa isaatti ana biratti jibbamaadha. Irri hunduu akkasaa kan taate yoo ta'e bultii fi jireenya dhaabbachuun iyyuu otoo dhaabbatee natti tola. Isin obboloonni koo miidhaan irra ga'een seenaa koo kan dhaggeeffattan yaadota yaadaa fi ilaalcha koonaaf jijjiiran boriifis jireenya koo maal gochuu akkan qabu akkana deeggartan kabajaan isinin gaafadha. Jireenyan jiraachaa jirutu na gammachiisu dadhabee aariidhaan keessa garaa koo isinittin dubbadhe. Obboloonni koo dhiiraas yoo natti qabamtaniif dhiifama guddaa isin gaafachuun barbaada. Ana obboleettii keessan Eejee Saawud Arabiyaa magaalaa Riyaadarraa ulfaadhaa nagaatti galatoomaa.
Yooyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'uchaa yaadhaa xalayaa obboleettiin keenyi AJ Saudi Arabiyaa Riyaad irraa nuuf ergite siniif dubbiseen hin ka'a akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaarraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu edaa waan akkasiis jiraayii nama jechisiisa obboleettii keenya ergaa kee kana nuuf ga'uu keetiif guddaa galatoomisiin jenna kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 obboleettii keenyaaf yaada jajjabinaa keessan kennuun dagatina obboleettiin keenyi dirqiidhaan gudeedamtee dirqiidhaanis niikaa godhattee haadha manaa taate jireenyi jiraattus baay'ee ishee jibbisiise sababa jaarsa ishee kanaatti dhiirota hundumaa jibbitee jireenya isheen ala taasisteetii jirti isin obboloonni koo immoo yaada keessan obboleettii keenyaaf qoodaa jechaa qophiin guyyaaraaf siniif qabadheen dhiyaadhe kana fakkaatti hangiyoonaatti waan na dhaggeeffachaa turtaniitiif illee guddaa galatoomaa siniin jechaa laayikii fi sheer gochuun chaanalii kanallee akka deeggartan kabajaan siniin gaafadha akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu jechaa xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama